Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OIB irratti irra keessummoota lama qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummoonni Kiyyaas obbo Haaruun Hassan fi obbo Dassaaleny Hayilee turanii isaan lamaan irratti yaada marii bal'aa waliin godhuudhaaf deemna. Amma xumuraatti obsaan nu hordofaan isiniin jira. Obbo Haaruunii fi obbo Dassaaleny waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Galatoo Ibrahim. Galatoo. Baga nagaan weeddan galatoo Ibrahim. Galata raafaja. Asumaan gara marii keenyaatti seenna. Mariin keenyaas qabxii gurguddoo lamarra ture. Qabxii gurguddoo lamaan san keessa dhimma shororkeessummaatiin dheengadda torbaan irraa mootummaan baasee sababa saniin hidhamtoota siyaasaa ittiin himatee har'aan tana ibsa gama lamaanii abbootiin alangaa federaalaa fi abbootiin alangaa naannoodhaa baasan sanii mata dureen takka. Mata dureen ni lammataa immoo dhimma filannoo irratti amma xumuraatti daawwattoota keenya nu hordofaa isiniin jenna. Asumaaniin gara gaafii xiyyaatti ceha. Hamzaaf akka nu ta'utti obbo Hayilee irraa hin jalqaba. Obbo Dassaaleny shororkeessaa jechuun maali? Gaafii kanaan hin jalqaba. Tole galatoome Ibrahim. Shororkeessaa ennaa jedhamu ilaalaan ture wanna tokko diishinii irraa ilaalaa ture. Shororkeessaa jechuun akkuma nuuf galutti ol lafa kaa'e afaan keenyaan jechuudha. Nama yookiin garee tokko humna gargaaramee yaada siyaasaa yookiin immoo kaayyoo fi barbaade sana karaa seeraa otoo hin taane karaa humnaatiin bakka barbaadu ga'uu yaadu jechuudha. Humna naa gargaaru maali? Humna isaan kan godhu nama ajjeesa, nama hidha, nama darara, nama manaa bahuu dhoowwa, mirga nama hundayyuu dhoowweeti karaa sanaan waan barbaade qaqqabuu kan itti barbaadu jechuudha. Humna sana duuba jiru jechuudha. Humni sun hundayyuu seeraa fi heeraan hojjetu nama kana biratti. Biyyattiin seeraan hin bultu. Namni kuni humna qawweetiin fuudhee wanna fe'e. Wanna barbaade sana bakkaan ga'uu nama barbaadu jechuudha. Namas haa ta'u, garees haa ta'u. Kan natti fakkaate afaan manuu galuun. Tole galatoome. Gaafiidhuma kanarratti obbo Haaruun gaafiidhuma kanarratti dabalii obbo Haaruun gaafiidhuma kanarratti dabalii gaafiin shororkeessaan kun maali waan jirurratti dabalee achiin ammoo ibsa abbaan alangaadhaa abbootiin alangaa federaalaatii fi naannoodhaa ibsa waloo irraan tana baasan keessatti hidhamtoota to'annaa poolisiidhaa jala turan 5,000 ol irratti irraan tana himanni akka banamu ajajee ture. Akkasumas namoota siidaa raasdajan jiisan jaanii shakkaman namoota 63 himata san keessatti argamu. Ija seeraatiin waan kana akkamitti ilaaltan kanumaan itti dabalii waliin. Ayyee galatoomi Ibrahim. Shororkeessaa jechaan dhugaadha. Shororkeessaa fi shororkeessummaa wanni jedhu shororkeessaan nama ta'uu danda'a, qaama yookaan garee tokko ta'uu danda'a. Garee akkuma Amma Dassaaleny jedhe murna fedhii isaa, fedhii aangoo haa ta'u, fedhii dinagdee haa ta'u, waan barbaadu kamiyyuu qaama biraa irratti yookaan ammoo garee irratti yookaan hawaasa irratti, uummata irratti qaama raawwatu yookaan ammoo dhiibbaa godhu jechaadha. Fedhii isaa san galma siyaasaa haa ta'u, dinagdee haa ta'u, wama fedheeyyuu haa ta'uuti waan barbaadu san karaa humnaatiin karaa akka isaa tolutti raawwachiisuu barbaaduun irra caalaa humna fayyadamee waan nama sodaachisaa, waan nama doorsisaa, waan nama hedduu sukkanneessaa fayyadamee warra intimideet gochuudhaan hedduu intimideet waan nama godha, waan nama sodaachisaa yookaan ammoo waan nama bararraaqsu jechuu ni dandeenya. Waan akkasii sanniin warra raawwatee waan barbaadu galma barbaadu san milkeeffachuudhaaf warra gocha san raawwatudha. Isaan irra caalaan isaanii qabeenya balleessuu, lubbuu namaa balleessuu jecha. So walumaa galatti hiikaan shororkeessummaadha. Hedduun shororkeessuun doorsisuudha yookaan ammoo walumaa galatti sodaachisuudha. Sodaachisuu jechuun sodaa gabaabaa xiqqaa osoo hin taane sodaa olaanaa nama keessa naquudha. Hedduu waan nama rifaasu sodaa bifa rifaasaa ta'een waan
hiikamu shororkeessummaa waan akkasiitti ilaallamuudha. Walumaa gala biyyoonni addunyaadha hiika waan kanarratti qaban hiika wal fakkaatu hin qabanii karaa gama dhaabbileen addunyaa hedduunis waan kana hiikaa gara tokkotti kan dhufe akka hiikaan jiraatuuf yaalaa turanii haa ta'u malee biyyoonni hedduun isaanii shororkeessummaa akkuma ofii isaaniitti barbaadanitti seera kana jalatti gochaan shororkeessummaa maalidha? Waa'een adabbii isaa akkam fakkaata waan jedhu biyyoonni hedduun isaanii akkuma isaanii tolutti akkuma rakkoon shororkeessummaa yookaan ammoo qaamota adda addaatiin biyya isaanii irra gahutti qabeenya isaanii irra gahutti lubbuu ummata isaanii irra gahutti adabbii isaanis gochoota shororkeessummaas jedhamanii tarreeffaman adda addatti qabu. Biyyi keenyas akkaatuma saniin dura seera farra shororkeessummaa jedhamee labsii 652 ka jedhamu ture. 652 keessa ture bara wayyaanee keessa hedduun nama labsii kanaan dararamaa turanii. Labsiin kun gochoota shororkeessummaa jedhamanii wantoonni tarreeffaman jiranii waan qabeenya namaa irratti kan gahu yoo ta'e akkuma amma jenne hiikaa isaa irratti gareen tokko qaamni tokko murni tokko namni murtaa'e tokko fedhii siyaasaa isaa fedhii dinagdee isaa waan barbaadu tokko galmaan gahuudhaaf humna fayyadamee kan nama sodaachisee lubbuu namaa kan balleessu yoo ta'e qabeenya hawaasaa kan balleessu yoo ta'e akka waliigalaatti biyya irratti gaagama kan geessu yoo ta'e wantoonni kunniin shororkeessummaadha yookaan ammoo qophii shororkeessummaatu jira jedhamee bifa saniin ilaalama jechuudha. So kanarratti rakkoo adda addaatu ture kuma labsii amma jedhe san keessatti qaamolee adda addaa mootummaa irratti mormii kaasan gaazexeessitoos haa ta'anii qaamolee mirga namaatiif falman namoota dhuunfaa haa ta'anii miidiyaalee haa ta'anii qaamolee adda addaa darbanii seera kana jalatti himatamaa turanii jecha. Waan sila seerri sun hiikaa isaaf kaa'e hiikaa shororkeessummaadhaaf kaa'e jedhamee dhiisamee inni sun hafee namoonni adda addaa ittiin miidhamaa turanii jecha. Kaayyoon seera kanaa yookaan kaayyoon seera farra shororkeessummaadha. Kaayyoo gurguddaa lama qaba. Akka waliigalaatti jecha biyyoonni hedduun biyya keenyas dabalatee seera farra shororkeessummaa isa kanaan dura turee fi isa haarawaa amma bahe labsii 1176 2012 bara darbe kana labsii kana keessattis kaayyoon isaa isuma duraatii wal fakkaata nagahaa fi tasgabbii ummata eegsisuu qaamolee amma jennu kanarraa qaamolee fedhii isaanii galmaan gahuudhaaf humna fayyadamanii qabeenyaaf lubbuu ummataa balleessuudhaaf yookaan ammoo miidhuudhaaf deeman san irraa nagahaaf tasgabbii ummata kanaa eeguudha. Dursanii ittisuudha. Yakka dursanii biyyarraa fi uummatarraa qabeenya uummataa irraa ittisuudha. Garuu ammoo dubbiin sanii miti. Dubbiin kaayyoon jedhame kun hafee waan qaamolee akka amma jedhu kana warra mootummaa qeequ mormitoota paartilee siyaasaa warra hooggansaa miidiyaalee adda addaa namoota mirga dhala namaatiif falman hedduu isaanii ittiin sarbuu fi miidhuudha jechuudha kan kaayyoo ta'eetiin biyya keenyatti hojjetamaa ture. Ammas sirni Abiyyis dura akkuma amma duraan hin kaastasan shororkeessummaan mootummaadha nu jedhamee bifa saniin kaafamaa ture. Amma garuu dubbiin waan duraan jedhame san hafee achitti wama wal fakkaatu dalaguutti jira jecha. Hooggantoonni amma hidhamanii mana hidhaa keessa jiran bifuma dura tureen barmoo wayyaanee keessa jirutti galchaa jiran sababa seera kanaatiin jecha. Kaayyooma gaafii taanutti kaastetti waa'ee federaalaa fi hidhamtoota Oromiyaa keessa jiranii wal qabatee himanni gara nama 5,000 fi uumamatti himanni banamee jira. Kuni warra himanni itti banameedha. Naannoo federaalaatti ameera naannoo Oromiyaa irratti nama 2,000 uumama mana murtii waliigal Oromiyaatti jedhamee nama 2,000 uumamatu himanni irratti baname. Kuni namoota himanni irratti banameedha. Warra mana murtii almost dhiyaatanii yeroon beellamaa qabamee fi waan akka Oromiyaa keessatti manni hidhaa magaazina manneen barnoota hoomaa waraanaa keessatti ukkaanfamanii jiran lakkoofsa hin qabanii jecha. Kumaa kitilatu osoo mana murtii dhiyaatiin iddoo adda addaatti uummanni keenya rakkataa jira jecha. So kuni waan nama agarsiisu jimlaadhaan namoota qabanii shororkeessummaadhaan hedduun himannaa nama federaalatti darbe kun bifuma amma jennu kanaan shororkeessummaadhaan jedhamee hedduun wanni amma gara federaalaatti yakkoonni darban kunni waan seera kana jalatti waan himatamaniif hedduun isaanii kan garanatti dhufanii
osoo ta'uu baatee Oromiyaa irrattis himatamu jechaadha. So namoota akkuma jiru jumlaadhaan shororkeessummaadhaan himataa jiran jechuun ni danda'ama. Namoonni kunniin ammoo namoota sabboontota ciccimoo qeerroo jajjaboo ummata keenya keessatti dhageettii olaanaa qaban mootummaa kana qeeqanii fi rakkoo sirni nafxanyaa amma qabu kun warroota saaxilantu bifa kanaan himatamee darbamee jira jecha. So gaafa namoota 5,000 kana kaafnu namni 20,000 haga 50,000 100,000 lakkaa'amu Oromiyaa iddoo adda addaatti uduu mana murtiin dhiyaatiin beellama hin qabaatin hidhaa keessa dararaa keessa jiraachuu isaa dagachuu hin qabnu waan jedhu. Tole ibsa bal'aan haalaatti galatoome Bahaarumcha. Gaafiin itti aanu obbo Dassaaleny sirna nafxanyaa mormuun kun yakkaan nama gaafachiisaa isa juudha. Isa kana waliin irratti hirmaattanii deebistanii sirna nafxanyaa jechuun biyya Itoophiyaa keessatti yakkaan nama gaafachiisaa amma kan wanni hin jeef fakkeenyaaf dhimmuma siidaa himatamtoota irraan tana hidhaman san keessa wajji wal qabatee siidaa Raasdajan kan Hararitti wajji wal qabatee namoonni 63 siidaa san balleessuu irratti kan ka'e. Walumaa galatti siidaa nafxanyaa kana sirna nafxanyaa kana mormuun seeraan nama gaafachiisaa biyya san keessa mormuun seeraan nama gaafachiisaa. Galatoome Ibrahim. Egaa nafxanyaa jechuun xinnoo wal makee jira biyya sana keessatti. Inni tokko nafxanyaa jechuun Amaara jira. Amaarum keessaa immoo dhufanii nuti nafxanyaadha wal jedhan illee jiru. Oromoon garuu nafxanyaa kan jedhu kan fudhatu qawwee qabatee dhufee eessayyuu haa ta'u kan Oromoos haa ta'u kan Amaaraas haa ta'u kan Tigrees haa ta'u dhufee kan uummata dararu kan uummata ajjeesu kan uummata hidhu qawwee humna qawweetiin kan uummata irratti wanna barbaade to'atudha. Oromoon kanatti ilaala jechuudha. Oromoon har'annaa qeequ warra OPDOs bariin hin qeeqa. OPDO Oromoodha. Garuu qawwee qabu nafxanyaa isa jedhan kana jechuudha. Nafxanyaa jechuun nafti jechuun akkuma jarruu jedhanitti nafti jechuun qawwee jechuudha. Nafxanyaa jechuun nama qawwee qabatu jechuudha. Kanaaf nafxanyaa innaa nuti jennu nama nafti sana yookiin qawwee sanaan dhufee uummata keenya dararu ajjeesu hidhu jechuudha. Kanaan alatti saba hin ilaalu yeroo baay'ee dhufanii tama nafxanyaa naa jedhu akka saba ilaalutti dhufanii nu himatu. Saba hin ilaalu waan ilaalees hin beeku. Wal dhabdeen Oromoos saba wajjin ta'ee hin beeku. Ta'eetuma hin beekus hin ta'us. Oromoon kana miti. Mee naannoo kamiyyuu mee namni dhufee naaf haa himu. Naannoon Oromiyaadhaa alatti akka Oromiyaatti nama biraa nama saba biraa sabaaf sallamoota biraa hammatee kan jiru hin jiru. Siruma jiru. Oromiyaan Oromoo dhumaadhumaani mee akka fakkeenyaatti guddifachaa ilaala moggaafachaa ilaala. Kuni waan Oromoon fide addunyaadhaaf iyyuu waan Oromoon fide jechuudha. Bara akka fakkeenya qabatamaa tokkotti immoo naa kaafnu bara waggaa 5 darbe kana uummanni saba Tigree olaantummaatiin TPLF-dhaan saba Tigree faana wal qabsiisanii namoonni kaasaa turan maaltu raawwate Oromiyaa keessatti manguddoonis baheeti qeerroonis bahaniiti nuti kan lollu kan walitti wal dhabdee qabnu sirna wajjiniin jedhaniiti saba Oromoo akka tunne saba Tigree akka tunne irraa eegaa turan. Kanaaf kan Oromoon fuuldura dhaabbachaa jiru kan Oromoon mormaanii jiru nafxanyaadha. Nafxanyaan sun immoo hunduu mormuu sarra jira ture. Nullee kan barbaannu kanuma jechuudha. Kanaaf nafxanyaa sanaan mormuun immoo yakka arrasin morminaa borusin morminaa miti namumna isaatiin saba biraa irratti jechuudha. Lakki yakka miti kan jedhu ta'a gabaabuma. Galatoomi obbo Dassaaleny
Obbo Haaruun waan irratti dabaltu qabda achumaan gaafii tana itti dabalteeti waliin dhaggeeffattoota keenyaaf. Gaafa artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu akkuma miidiyaarraa hordofaa turte aangoonni mootummaadhaa siidaa warqeetii Finfinneetti ijaarraa jiranii turanii amma immoo dheengadda Dr. Kanaan Dr. Taaddasaa Kanaadhaa siidaa Awwaaroo Yuunivarsiitiin Awwaaroo illee maqaa sanitti jijjiiramuudhaaf siidaan tokko kan maqaan uummataa fi fan tahiin tokko jira. Isa san keessatti immoo itti aanaan yuunivarsiitiidha obbo Mukriyaa Hayilamaariyaam dabalatee aangoota mootummaa sadarkaa olaanoo keessa akka siidaan sun hin eebbifamne ugguran waan jaamuutti deemuutti jira. Sooshaal miidiyaadhaa fi namni qaamaan qulqulleeffannees qabatamaatti kaleessa oduu keessatti illee daleennee turre dubbataa jiran. Sababni ka'umsi isaa siidaan Hacaaluudhaa yoo barbaade masaraa Amboo keessatti haa dhaabbatu caccabsamee achitti haa jigu. Yoo barbaade immoo federaalli yuunivarsiitiin ta federaalaati. Kan waan kana hundeesse naannoodha hogganoota naannooti. Naannoon bakka kanatti aangoon qabdu hajuu haasanii turan. Waan kana mee akkamitti ilaalta? Ija seeraatiinis. Ayyee Ibrahim Galatoomi. Jalqaba irratti waa'ee nafxanyummaan yakka waan jedhu san tuquun barbaada. Jalqaba dubbiin nafxanyummaan yakka ta'uu kan eegale erga Abiyyi dhufeedha. Erga sirni nafxanyaa ijaaramuu yookaan ammoo bifa haarawaan deebi'ee dhalachuu eegalee booda nafxanyummaan yakka ta'e biyya san keessatti. Kanaan dura nafxanyummaan yakka ta'ee hin beeku. Waan itti qaanaan maqaan nafxanyummaa kanaan dura waan itti qaanaan waan mataa itti gadi qabatan malee waan ittiin boonan hin turre jecha. Yeroo ammaa kana erga sirni nafxanyaa ijaaramuu dhaabbachuu eegalee booda waa'ee nafxanyaa kaasuun waa'ee nafxanyummaa dubbachuun yakka ta'ee jira biyya san keessatti. Himannaa namoota hooggantoota Oromoo kanarratti baname keessa yoo ilaalte sabaa fi saba Amaaraatii fi amantaa Ortodoksii waan jedhu wal bira qabanii nafxanyaadha jedhanii bifa saniin kaasanii jedhanii almost fuudhanii nafxanyummaa kana amantaa fi saba tokkotti maxxansanii jiranii jecha. Kanaan dura waggaa 27 bara wayyaanee keessa mootummaan naannoo Amaaraa bulchu ba'aadeen inni jennu kun amma yookaan ammoo biltsiginnaa naannoo Amaaraa inni amma jedhamu kun nafxanyummaa hiddaan balleessinaa nafxanyinnooti Amaaraa hizbi xalaasnoo jedhanii kanaan dura waggaa 27 taappellaa waan adda addaa barjaa adda addaa maxxanfatanii uummata isaanii ittiin barsiisaa turanii jecha. Erga Abiyyi dhufee booda waa'ee nafxanyummaa waan ittiin boonan ta'ee waan mataa itti ol qabatan ta'ee as bahee jecha. Namni waa'ee nafxanyummaa dubbatu yeroo ammaa kana akka amma jenne kana hidhamutti jira, fannifamutti jira, rakkachuutti jira. Himata nafxanyummaadhaan wal qabsiisanii yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti banuu jechaan hedduu waan nama qaanessaati. Hedduu mootummaan kun mootummaa nafxanyaa leellisanii fi hamaa yookaan ammoo hidda gaffageeffate san yoo sana ta'uu baate bifa kamiin namni tokko yookaan ammoo mootummaan tokko waa'ee ture nafxanyummaan uummata miidhaa ture uummata humna hin qabne qotee bulaa lafa isaa saamaa ture humnaan gabbarsiisaa ture darbeetu ammoo akka gabraatitti akka garbaati uummata keenya gurguraa ture. So sirna kanaan deebanii nama yakkuu jechuun eessa akka jiru sadarkaa kamirra akka jiru laaluun hedduu barbaachisaadha. Hedduu waan yeroo itti qaanfachuu qabnuu fi mootummaan kun mootummaa nafxanyaa hamaa isa durii san ta'uu isaa waan namatti agarsiisu. Yeroo addaa kanatti jabana kana keessatti jaarraa 21ffaa keessatti himannaa nafxanyaadhaan maaf nu arrabsitan nafxanyaa jedhanii nafxanyummaa isaanii fudhatanii maaf nafxanyaa jettanii maqaa kenna nu balleessitan jedhanii himata nama banuun isaanii ragaa tokko jecha. Waa'ee siidaatti wal qabatee siidaan Raas Mokkonnaniiti. Raas Mokkonnan abbaa Haile Sillaaseeti. Akkuma abbaa
isa akkuma ilma isaa Haayile Sillaaseetti Raas Mokonnon rakkoo olaanaa uummata baha Oromiyaa keessattuu iyyuu gara Harargeetii fi Arsii irratti naannoo kan irratti hama rakkoo olaanaa geessaa nama turedha. So Raas Mokonnon siidaan isaa jiguu jechaan silaa yeroo addaa kana bilisummaadha malee waan yakka shororkeessummaatiin Oromoon gabroonfattoota kan inni jisu jechaan bilisummaa gaafachuu turan sun har'a siidaan isaanii mataa keenya irra dhaabbatee balbala dhaabbatee daandii lukaan deemnuu fi daandii konkolaataadhaan irra deemnu guyyaa guyyaan argaa oolla jecha. Haga waaqa rabbii isaa namni rabbiin yookaan waaqa itti amanu san guyyatti yaadataa oolle siidaa kana hedduu nama gaddisiisuu fi uummanni keenya qalbiin isaa waggaa meeqaan dura sirna isaanii tolu ijaaratanii jedhan ammoo akka irraa gammadan akka addas mataa isaanii fi boqotee argama. Akkuma argitu waggaa lamaan darban kana keessa bifa revolution jechuun danda'amu siidaa biyya hunda keessatti jissaati jiran. Siidaa gabroonfattoota, siidaa koloneeffattoota, siidaa abbootii irra biyyoota hunda keessa jiran yoo argite Oromoon baay'ina qabu miliyoona 50 walakkaa biyya saniiti kan jedhamu dhiisi biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti biyya gurraacha itti xiqqaa keessatti biyya saboonni kanaan dura biyyoonni kunniin koloneeffatan biyyoonni adda addaa Awurooppaa koloneeffatan lakkoofsaan baay'ee xiqqoo ta'an keessatti namni muraasni namni 10 dhaqee namoonni Koongoo fa'aa Beeljeem kana fakkeessatti namni Leopard namni jedhamu tokko nugusni jedhamu kanaan dura biyyoota adda addaa keessatti biyyoota Afrikaa keessatti Beeljeem bakka bu'ee rakkoo adda addaa bara kolonii namoota hedduurra biyyoota hedduurra rakkoo gahaa ture. Namoota muraasatu dhaqee namni kun rakkoo akkanaa geessaa ture biyya keenya irratti gurraacha irratti jedhanii Beeljeemii keessatti sabnummaan baay'ina hin qabne dhaqanii akka jigu gaafatanii sadarkaa sanitti sadarkaa jiguu ga'e jecha. Ingiliis keessatti ni yaadattu siidaan hedduun isaanii Ameerikaa keessatti ni argitu. Biyya hedduu keessatti maayinoriitiin namni qubaan lakkaa'amu namni 1,000 hin caalle 10,000 hin caalle gaafatu keessatti siidaan abbootii irree uummata irraa jigaatti jira jecha. Biyyoonni biraatu jisutti jiran. Biyya keenya keessatti uummanni keenya baay'ina qabu karakkoon nafxanyoonnii fi gabroonfattoonni kun rakkoo hamaa uummata kan erkattanii dhaabbatanii yookaan footoo waliin kaatan jedhamee namni yeroo kanatti naasummaadha himachuu jechaan dhugamatti kun eessa akka jiru eessa mootummaan kun akka jiru Oromoo garam geessuudhaaf sirni kun akka hidhatee ka'ee jiru hedduu namatti agarsiisaa jecha nu balleessuudhaaf saba kana diiguudhaaf saba kana hiddaan dhabamsiisuudhaaf nafxanyummaadhas deebisanii nurratti ijaaruudhaaf qophii ta'uu isaanii kanaan agarraa jecha kun waan itti qaanaan jabana kana keessatti siidaa tuxxan jedhanii siidaa gabroonfataa tuxxan jedhanii nama 63 galmee itti bananii himata shororkeessummaatiin himachuun ilmaan Oromoo bifa kanaan himachuu jechaan hagama ganu tuffatanii jiran uummanni Oromoo arguu qabu. Lubbuun namoota Oromoo kan himatame kanaa miti gaafsanuyyuu namoota ijoollee hedduutu du'e qeerroon sababa siidaa saniitti wal qabatee namni naannoo sana ijoolleen dhaamtee duute hedduutu jira. So addas sirni Abiyyi kun sirni nafxanyaa amma ijaaramee jiru kun lubbuu gatii Oromoo gatii siidaatti gadi taasisee jira jecha. Gatiin siidaa nafxanyaa yeroo dhaa kanatti gatii lubbuu kumoota Oromooti ol ta'ee jira. So hamaa haala hamaa kana keessa jirra. Waa'ee siidaa Haacaaluutti wal qabatee dhugumatti wanni ta'e jalqaba irraa kaasee Haacaaluu akkamitti akka ajjeesanii fi waan adda addaa waan isaan godhaa turan hunda isaa quba qabna. Akkamitti mootummaan waan barbaade san mootummaan Haacaaluu irratti shororkeessummaa jechuu dandeenya. Waan barbaadu galmaan gahuudhaaf shororkeessummaa raawwate Haacaaluu irratti. Haacaaluu irra yakki ajjeechaa assaasinaashinii raawwatame an shororkeessaadha jedhee shororkeessummaadha jedhee yaada. Maaliif galma siyaasaa barbaadu san galma paartii isaa ijaarachuudhaaf paartii isaa hidda isaa gadhaabuudhaaf namoota isaa foo dhaabbatan hunda isaa xaragee mana hidhaatti galchuudhaaf shororkeessummaa uume
Haacaaluu lubbuu isaa galaafatee uummata Oromoo bifa shororkeessaa jedhamni summa fakkaatuun shororkaa keessa galchee fi dargaggeessee jira. Haacaaluu bifa saniin erga galaafatanii booda wanti isaan taa'an Haacaaluudhaaf waa'ee isaan dhimmi hooggantoota Oromoo sagalme kan jedhu inumaayyuu waaqatu baasa jedhu hooggantoota kana gaafsan walitti qabnee lachuu hunda jira ajjeefnee al takka haa boottu lama taaziyaa taa'u irra hunda jira achitti cafaqnee balleessinee Oromoon al takka boottee haa geeffattu jedhamee karoorfamee ture. Rabbiin taasisnee du'a san oolchee bifa sanii hidhaa keessee immediately jira darbanii jiranii ergasii ammoo waa'ee Haacaaluu ni dagame jecha Haacaaluu justice for Haacaaluu jedhamee biyyoota alaa kana keessa gaafatamu silaa Oromiyaa keessa kan silaa deemuu danda'u gaafiin sun diverted ta'ee Jawaar nu hiikatti deebi'ee jecha Jawaar nu hiika Baqqalee nu hiika hooggantoota ABO fi hooggantoota Oromoo hunda isaa nu hiika gajedhutti deebi'ee jecha. Yaa dhimma siidaa Haacaaluuti wal qabatee dhugumatti yaa wantoonni nama ajaa'iban wantoonni hedduun ka deemaa jiran jiru san keessaa tokko maali yeroo darbe guyyaa 80ffaa erga Haacaaluun du'ee booda yookaan ajjeefamee booda guyyaan 80ffaan kabajamee ture. Haa ta'u malee eebba san irratti guyyaa eebbaa san irratti siidaan Haacaaluu yuunivarsiitii Ambootiin dalagame akka hin eebbifamne kan ta'ee fi kan keessaa eebbifame mooraan yuunivarsiitichaa maqaa Haacaaluutiin damee maqaa Haacaaluutiin galmaa'ee yookaan ammoo dhaabbate isne yuunivarsiitii Amboo damee Haacaaluu jedhamee moggaafame eebbifamee jira. Haa ta'u malee siidaan Haacaaluun farda wajjin farda yaabbatee ka'e yookaan ammoo hojjetame osoo hin eebbifamne hafee san keessatti ammoo shoora olaanaa kan taphate akka jedhamutti mootummaa naannoo Oromiyaa isa Cunquura jennu kana obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu deemee siidaa san argee siidaan sun eebbifamuu hin qabu. Fardi kun isa kanaan dura yeroo darbe nafxanyoota yookaan ammoo farda Minilik irra taa'ee Finfinneetti naannoo Piyaassaatti argamu san isaanii walitti na buusaa fardi kun farda Minilik jechuudhaan akka siidaan sun eebbifamne godhee biraa deebi'edha. Achi keessatti maalidha sodaan isaa guddaan yoo Haacaaluun farda kanarra taa'ee farda dura Minilik ittiin beekamu kanarra taa'ee ka'e nafxanyoon natti duulanii na balleessanii angoota narraa na balleessanii jedheeti kan sodaate Oromiyaa keessatti yuunivarsiitii Amboo irratti bakka dhaloota Haacaaluutitti sababa sanuyyuu isa mallaqa ofiitiin yuunivarsiitiin Amboo hojjettootaa fi qaamolee adda addaa kan mindaa gahaa hin qabne hojjettoota humnaa hundarraa mallaqa guuree barattoonni gumaachanii siidaa bifa kanaan dalagan mootummaan naannoo Oromiyaa kan ofii isaatii kolleettaa uummata Oromoo irraa guuree micciiree irraa saamee maqaa Haacaaluutiin gara miiliyoona 200 olii baankilee adda addaa keessatti guurame osoo taa'u isa hiyyeessi Oromoo hojjettoonni mindaa gahaa hin qabne hundi mallaqa walitti baasanii siidaa Haacaaluu dalagan akka hin eebbifamne godhee biraa galee jecha. Sodaa nafxanyoota irraa maaliif nafxanyaa yoo jennu wannuma jibbiinsaaf yookaan mootummaa naannoo Oromiyaati jibbiinsa rakkoo jarri qabdu kana muraasa qofa himuudhaaf dubbannu osoo hin taane ofii isaatii mootummaan naannoo Oromiyaa akka aangoo hin qabne akka dubbatee nagaa hangaluu hin dandeenye akka wanni inni hojjetuuf dubbatuuf yaadu hundi karoorri ta'u hundi nafxanyaadhaan akka bahee itti kennamu wanni inni yaadu hojjetu hundi yoo nafxanyaan hayyamteef malee ofii isaatii akka hojjechuu hin dandeenye kan agarsiisu Shimallis kanarratti ofirratti ragaa bahee jecha. Maaliif naannoo Oromiyaa keessatti akka barbaadu dubbachuu hin dandeettu cunqurraan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa jennu kun maaliidhaaf hundi gubbaarraa qajeelfamni gadi kennamee gubbaarraa kallattiin kaameeti kan dubbattu kan hojjettu jecha. Yoo biltsiginnaan mataa gubbaa jiru mataan biltsiginnaadha Abiyyii fi nafxanyoonni gubbaa jiran yoo Shimallisiif kana dubbadhu kan hojjedhu hin jenne Shimallis nama karoora qabuu miti nama akkasii waa hojjetuu miti bifa saniin siidaan bifa saniin dalagame fardi sunuu farda Oromoo kan ta'e akka Haacaaluun jedhe farda siidaa dabaleedha nama Oromoodha kan dur Minilik saame mee farda sana as fidaa jedhee farda namni Oromoo qotee bulaan Oromoo tokko yaabbatee dhufe agarsiisa itti agarsiise waan itti toleef jecha mee farda san fidaa jedhee fardi kun kan ugusaati malee
kan nama kan kee qotee bulaatii miti jedhee siidaa dabalee irraa saamee jecha namtichi harreedhaan dhufe sun. So bifa kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan booda farda waan jedhamu bifa yaabbachoo fi arguu sodaatu tokkotti siidaa kanaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa nafxanyaa sodaadhaaf farda waan eebbistu fardas waan yaabbattu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti siidaan naannoo sanitti dhaabbate yuunivarsiitiin Amboo waan gaarii dalagee garuu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waan sana harkatti qabee bifa san siidaan sun akka jijjiiramu taasifamaa jira irratti hojjetamaa jira garuu uummanni Oromoodhaa cimsee waan san siidaan sun farduma san wajjin akka eebbifamu dhiibbaa irratti gochuu qaba afoo dhaabbachuu qaba akka siidaan sun hin jijjiiramne gara waan biraateetti. So Hacaaluu 2-3 ajjeesanii gaaf duraa bifa saniin ajjeesanii awwaalcha isaa balleessanii goota san Hacaaluu nama akkasiisan awwaala isaa awwaala nama kamiitiyyuu nama gadi taasisanii salphisanii ergasii booda siidaa isaa irratti bifa kaniin taphataa jiranii. So mootummaan kun galma hedduuf waan hedduuf itti yaadee Hacaaluu ajjeeses Hacaaluu maqaa isaa dhabsiisee bifa kanaan salphisuu isaa ammas itti fufee jira. So wanni jarri fakkeessaadhaaf mallaqa saamtee uummata keenyarraa maqaa isaatiin guurte keessa miliyoona 15 uummataaf abbaadhaaf maatiidhaaf daa'imman isaatti kennitu sun soba fakkeessaadha malee mallaqni irra caalaan mallaqni 200 jalatti guuramutu 200 miliyoona 200 jalatti guuramu sana ol ta'utu guuramee garuu san keessa wanni kennan baay'ee xiqqaadha. Walumaa galatti Hacaaluu miidhutti jiran malee fayyadutti hin jiranii saamutti jiran du'aa isaatis miidhutti jiranidha. Baharuun tole galatoomi ibsa bal'aa naalaattee jirta asirratti gadi fageenyaan qabxii silaa tuqamuu qabu hundumaa kaastee jirta. Obbo Dassaaleny tole gara gaafii teenya mata duree isa lammaffaa irratti ceenaa kanumaan wal qabsiisee wanni irra dabaltee jiraate isa siidaa kanarratti jechuudha wanni jechuu barbaadu akka nama Hacaaluu qaamaanis beekuu tokkotti fi harka isaarra guddatee tokkotti yaada wal bira qabdee ta'ee deengadda ta'utti jiru kana dhimma siidaa kanarratti jechuudha waan itti dabaltu yoo qabaate itti dabalii achumaan gara gaafii itti aanutti jeera. Haa ta'u ulfaadhu galatoome Ibraahim baay'ee kan nama gaddisiisu uffanni haaraa miti wanti kun barma dhufaa darbaa beekaan keenya namni maqaa Oromoo dubbate ajjeefama. Ilaala Minilik ajjeeseeti saba keenya fixeeti fardarra taa'ee fardiyyuu farda Oromoo handhuura Oromiyaa keessatti isin ajjeesira jedheeti nutti roorrisaa jira. Inni hin tuqamne. Ambo dhufaniiti ila ambo kan ennaa jennu lafti kan Oromooti. Fardi kan Oromooti. Kan du'e Oromoodha. Qabeenyi ittiin wanti kun ijaarame Oromoodha. Lafa isaa hundeen bakka inni dhalate ijaarame wanti kun. Kanaatu hin eebbifamiini. Hin eebbifamii wanti kun lafa isaa irratti wanti kun hin eebbifamii maaliif fardarra taa'ee jira? Fardi bankaan Oromooti. Ijaa Oromoo irraa Minilik saamee fi kana booda Oromoon fardarra taa'u jechuudha. Eenyutu bulchaa jira Oromiyaa? Oromiyaa bara kan bulchaa jiru amma nafxanyaadha. Kanamma kana jibbu maali nafxanyaadha eenyu biraati namni biraa maa eenyutu jibba. Nafxanyaadha immoo kan biyya sana bulchaa jiru immoo Abiy dura deemaadhaan nafxanyaadha. Waan gochaa jiran kana nama hubachiisa jechuudha. Tokkoffaa warra Oromiyaa jettee gubbaa jala kaattu sun waan gatii hin qabne ishee. Waan itti ergan hambaa itti kennu waan itti ergan waan itti himan kana godhanii dhaqxee guutii jechuudha. Gatiin qaban isaan. Naanni kun eessatti deebi'a jechuudha uummata irratti deebi'aa jechuudha. Uummanni kana ofirraa hin dhiibu yoo ta'e jarattiin kun kana nyaatina kana nyaadha kana nugina kana dhugaa jechuuf deemti jechuudha. Har'a farda yaabbatiin hawanuun jette borummoo kana nyaatiin jechuuf deemti jechuudha. Gara kanatti deemaa jirra jechuudha. Kana uummanni baruudha qaba. Uummanni
immoo cincallisu waan shakkii qabu uummanni Oromoo hin callisu uummanni Oromoo callisu uummanni immoo Amboo hin callisu achi keessatti jechuudha. Garuu wanna deemaa jiru wanna argamaa jiru kana isa kanaani dhaabbatiin jedhuun Ambootti nama shororkeessituu nama kassasaa jiru. Isaan sirriidha. Isaan kun waan tokko waan mirga isaanii illee godhan isaaniif sirrii miti. Kana jechuun Oromoo waan ofuma isaatti namni durallee shakkii qaba. Ajjeesanitti awwaalmanni dafqa isaatiin harka ofii keessaa fuudhee kenne hojjechiise. Mee kana caala maal eegu? Kana caala maaliin waan ta'e wanti dhufuuf jiru kana caala maaliin? Wanti kana caala dhufuuf jiru hin jiru jechuudha. Kana baruu qaba uummanni. Kana baruu kan nuti hundumtuu gara itti deemaa jirru baruudha qabnaa jechuudha. Yoo danda'an nu fixuudhaaf jiru jarri kun. Akkuma sabaattuu balleessuudhaaf duubatti waan deebi'anii miti jarri kun. Kanaaf uummata Oromoo akka beeku hundi keenya akka beeknu gara itti deemaa jirru kun beekuun barbaachisaadha. Akkuma dhufanii gaafatanii immoo kan harka kennannaan gara itti deemuudhaaf jirru immoo baruunis hubachuunis barbaachisaadha. Kanaaf wanti kun harka hin kennatiin wanti kun akkuma yaadametti akkuma hojjetametti hojjaarra haa oolu kan jedhu ni jedha galatoomi. Tole galatoomi Obbo Dassaaleny kanuma wal qabsee gara immoo ibsa bal'aa kan itti ulfaadhu isin jechaa irra deebi'ee gara sagantaa keenyas gara goolobaatti deemuudhaaf gaafii keenya isa dhumaattiin deema. Torbaan har'aan tanaa jechuudha mootummaan sagantaan keenya inni lammataa dhimma filannoo Itoophiyaati. Dhimma filannoo Itoophiyaatti wajjin wal qabsiisee duraan ji'a caamsaa keessa gaggeeffamuuf ture san mootummaan qophiin qabu jedhe dabarsee ji'a hagayyaa keessa akka gaggeeffamu taasisee ture. Dhimma filannoodhaa yeroo sanittis immoo COVID-19 wal qabsiisee yeroo hin beekamne dabarsee ture. Filannoo bifuma san keessa turte gara ministeera fayyaa Itoophiyaarraa ministeerri fayyaa Itoophiyaadhaa gara mana maree bakka bu'oota uummataatiif xalayaa barreessaniin torban dabre keessa filannoon akka gaggeeffamu ibsanii jiran. Gama biraatiin ammoo gara paartii mormituutis ta'ee uummanni Oromoodhaatis haala biyya keessa deemu jiru wajjin wal qabsiisanii fulbana 30 booda mootummaan hin jiru jechaa jiran. Waan kan akkamiin ilaalta? Fulbana 30 booda mootummaan hin jiru isa jiru kan akkamiin ilaalta? Sumarraa eegaleetiin Obbo Dassaaleny irraa gara Obbo Haaruun dhufu. Tole galatoo Ibrahim. Egaa naannee akkuma seenaan biyya sanaa keessa dhufnaa jechuudha ammas. Seenaan biyya sanaa jireenya biyya sanaa keessa seenaa biyya sanaa keessatti yeroo nagaan filannaan godhame hin jiru. Nama fuuldura dhaabate ajjeesanii obbolaan illee obboleessa ajjeesa biyya sana keessatti. Seenaa fokkiftuu seenaa gurraattii. Kanaaf nama humna qabu nama namni kun dhufee na fuuldura yoo dhaabbate filannaa irratti namoota danda'a nama jedhanii yaadani hin dhabamsiisu. Kan hin ajjeesu kan hin dhabamsiisu isaan godhani Hacaaluu kan uummata Oromootiif iyyaa ture kan uummata Oromoo dhiyaa kaabaa kibbaa walitti qabee itti deebi'eeti Jawaar ajjeese abbaa qabsoo. Itti deebi'eeti gurra qabsoo moo ija qabsoo moo OMN ajjeesan cufan. Kana sadan kan cufanii maali nama tokkoffaa jarri kun Oromoodha. Lammaffaa humnaan mo'achuu hin danda'an jara kana. Dhugaadhaan mo'achuu hin danda'an jara kana. Innaa dhugaan mo'achuu dadhabanuutu maal godhama qawweetu mo'ata jechuudha. Kanaaf isaan filannaa jedhanii odeessan kun it is a joke. Qoosaa nama isa daa'imni qoostu jee miti kun. Isa daa'imni qoostu illee miti. Baay'ee kan nama qaanessu. Jarri kun akkamatti hin qaanofne iyyuu dhugaan ajaa'ibsiisani. Torbaan meeqa dura yookiin ji'a tokko akkas dura filannoo naannoo Tigreetti
innaa ta'uudhaaf deemu carabaa mircaa maal jedhaniiti arrabsaa turan. Sirumayyuu mana walgahii guddaa sana irratti kuni seeraa alaa jedhanii dubbachaa turan. Maaliifini waa'ee koovidiin kan dhufe kana, waa'ee koronaan kan dhufe kana nuti dabarsin irraa isaan dabarsuu didaniiti filannaa godhamni. Filannaan kun seeraa alaa jedhanii dubbatanii turan. Ilaalaa meerra koronaan kun itti dabalaa dhufe amma. Innaa sana otoo hin taane amma caala itti dabale. Ofuma isaaniitiin maal gochaa jiru amma? Isuma kana immoo gochaa jiru. Deebisanii tokko filannaa jechaa jiru. No. Filannaan nama seeraa miti. Haaruun jira. Itti dabaluu danda'a karaa seeraatiin. Garuu akka nama tokkootti kan hin beeku ga'een yeroo jara kanaa 30 hin raawwata. Hin raawwata kun. Kun namni nama seera beekuu iyyuu barbaachisaa miti kun. Isaanumatu baafate seera isaa eeganii kun warri naannoo Tigraay filatan dhume warri kaanillee baga gammaddan jedhanii sirumayyuu warra Tigraayin jechuudha. Kanaaf jarri kuni rana isaanii raawwataniiru. Kana booda itti fufuu hin danda'an. Isa filannaa filata. Kan filattu bar nama lama wal bira yoo qabde filatta. Waa lama waa sadii wal bira qabde filatta achi keessa. Amma kan namni tokko bar. Anumatu filatamaa ishii diddee kana qawween lafarraa balleessaa. Ishii kaan mana hidhaatti naqee. Jedheeti abbaa humnaa filannaan godhaa jedhee odeessa. Warra kaan immoo kun shororkeessitoota maal jedheeti mana hidhaatti darbataa jira. Shororkeessitoota innaa jennu kan amma Jawaariin sirni kana dura ture shororkeessaa irratti murteesseetu. Inni kun immoo dhuguma dhiifama gaafatee abiyyumti jechuudha dhiifama gaafatee shororkeessaan numa turee jedhee dubbateeti jara kanallee biyyatti galchee jechuudha. Amma maal hojjechaa jira? Isma hojjechaa jira. Ittiyyuu caaleeti isa caala hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Biraana Masqal Abbabaa Sanyii isaantu dippiloomatii godhee Ameerikaatti erge. Jidduutti hojjaa kanarraa dhaabbate. Karaa kamiin haa ta'u isa keessa hin gallu. Achi keessallee kan jiru nama kana jechuudha. Dippiloomaatuma isaaniitu shororkeessaa keessa jira. Liisii sana keessa jechuudha. Erganii shororkeessaa ta'e namni kun duroo isaan mata erge. Waanuma hin fakkaanne akkamitti hin qaanoofne jarri kun. Maaliif hin qaanoofne jarri kun? Innaa tokko namni barba qaanaa miti. Isaaniif jireenya isaaniiti. Bira godhuutu bitaatti isaanitti fakkaate. Waan sirrii yoo godhan yoo dhugaa dubbatan isaaniif amma bitaatti ta'eera natti fakkaata. Amma filannaan kan jedhamu kun egaa iyyuu filannaan kun nama lamaaf sadii jidduutti miti akkuma jedhe ohumaa filatameetani kana boodatti fufaa jedheeti kana odeessaa jiru jechuudha. Inni immoo waan ta'us miti. Waan ta'us miti. Amma dandeenye qawween lafarraa duguugee nama hidhee ajjeesee jedhetti fufuu danda'a. Namni du'uu hin danda'a. Namni dhiiga gannaquu hin danda'a. Dhiiga laaluu hin jaalata namni kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Garuu wanti kun eessayyuu hin qaqqabdu. Eessayyuu hin qaqqabdu wanti kun. Biyyi sin baddi inni sin bada. Hin ta'u akkanatti. Kan biraa immoo 30 irratti raawwate yeroonsaa. Kana booda mirga maaliyyuu hin qabu. Sana itti fufoo jedhe egaa inni kan biraatii jechuudha. Garuu filannaanis filamuudhaafis mirgas hin qabu. Filamuudhaafis mirga hin qabu. Yeroo itti filaman iyyuu amma darbeera sirumayyuu. Gaafa 30 booda immoo biyyi suni mootummaa hin qabdu. Kanuma jedha gabaabaatti galatoome Ibrahim. Tole ulfaadhu ibsa bal'aadha kan nuti boodasaan asirratti gaafeedhuma kanaa wajji wal fakkaatu
obbo Haaruun ibdee isaa obbo Haaruun waan kana akka ogeessa seeraa fi hayyuu seeraatti fulbaana 30 booda mootummaan kun hin jiru isa jedhamu kana gadi fageenyaan kaase lammata immoo asirratti deebi'ee haalamma deemuutti jiruun mootummaan tokko ummata san keessaa qaamni bahe immoo hogganoota KFO'dhaa dabalatee paartiilee kana adda bilisummaa Oromoodhaa dabalatee miseensa sadarkaa olaanaa irraa hanga miseensa gaditti guutuun isaanii hidhaadha jiran. Yeroo kana keessatti eenyu wajjin dorgomuuf deema mootummaan kun waan jiru itti dabalee yaada kanatti gadi fageenyaan irraa akka ija seeraatti irratti barreessuu barbaade. Ayyee galatoomi. Mootummaan amma jiru kun mootummaa jechuun bareeda. Akkamiin filannoo kana dheeresse yookaan ammoo dabarse waan jedhu namni hedduun hundi keenya iyyuu waan beeknudha. Maaliif haalli filannoon itti dheerate yookaan ammoo umriin mootummaa kanaa itti dheerate hedduu falmisiisaa ture. Maaliif namni hedduun irratti walii hin galle ture. Abiyyi ofii isaati waan naannoon Tigraayis uummanni biyya kanaatis abeet yes sirriidha jedhee sagadee isaa fudhatu yookaan ammoo sirriidha jedhee isa caqasu itti fakkaateeti yeroo hin beekamneef filannoon akka hin geggeeffamnetti dabarsee jecha. Achi keessatti ammoo wanni ta'aa ture qaamoleen adda addaa qaamoleen siyaasa hoogganan qaamoleen biyya kana keessatti hirmaannaa olaanaa qaban hooggantoonni siyaasaa haala filannoon kun itti darbu dhugaadha. Koronaan rakkoo mataa ofii danda'e qaba. Rakkoo olaanaadha biyya kana keessatti gaagama olaanaa uummata irraan geessuu danda'a. Haa ta'u malee koronaa qofa sababa godhatanii filannoo dabarsuun sirrii akka hin taane. Filannoo dabarsu koronaa sababa gootee filannoo dabarsuun abbaa irree ijaaruudhaaf haala mijeessuu, haala diriirsuu, haal duree kaa'uudha waan ta'eef wanni kun sirrii miti. Filannoon darbuu waan tokko. Haa ta'u malee yoomitti filannoon geggeeffama ka jedhu yeroon murtaa'e yeroo inni itti geggeeffamuu danda'u mana mariitiin bakka bu'oota uummataa kanaan mirkanaa'uu qaba, himamuu qaba jedhameeti kan sila mormamaa ture paartilee mormituu hedduun isaanii. Haa ta'u malee mootummaan kun mootummaa uummata dhageeffatu, paartilee dhageeffatu waan hin taaneef abiyyi ufumaa isaa qofa bilisiginnaa fi mataa isaa qofa waan dhageeffatuuf paartilee mormituu dhageeffachuu hin barbaanne bifa saniin filannoon yeroo hin beekamneef darbe jecha. Gaafa dhumarratti filannoon akka darbu murtaa'e yookaan ammoo manni marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaanii filannoon dheerachuu isaa raggaasisu paarlaamaanuu beekikaa akka heera mootummaatitti paarlaamaan kunuyyuu fulbaana 30 booda isa seera ulaagaa mootummaa hin qabne seera qabeessummaa hin qabnetu umrii ofii dheeresse. Umrii mootummaa dheeresse jechuun paarlaamaan umrii ofii dheeresse. Waggaa 5 jedhee waggaa 5 filannoon geggeeffamaa bakka bu'aan uummataa tokko waggaa 5 uummata tajaajila jedhee heerri kaa'ee jira. Heerarra kaa'amee jira. Seeraa miti kun. Dhimmi heerarra kaa'ame wanti biraa wanni faallaa kanaa yoo jiraate haala ittiin adda ta'een yoo hin taane alatti yoo hiikkaan heera kanaa yookaan gaaf wanni hiikamuu qabu wanni walitti bu'u yoo jiraate heera hiikuu yoo kan fooyya'uu qabu bifa biraatiin yoo fooyya'e malee osoo hin fooyya'in osoo heera keessa wanni seerri walitti bu'u seerri wal dhahu heera keessaa fi heera alatti seerri biraa kan heera qabxii kanaa walitti bu'u tumaa kanaa walitti bu'u osoo hin jiraatin bifa saniin mootummaa kana umriin isaa dheeressuun bifa saniin itti adeemuun sirrii hin turre jecha jalqabumarraa. Erga dirqiidhaan san karaa mana murtiitiin pirezidaantii mana murtii isii hooggantu san akka fedhetti ajajaa abbaan murtiitis isuma gama kaan mana marii federeeshiniis isuma darbee gaafa hiikkan sun mana marii federeeshiniitiidhaan murtaa'ee as gara paarlaamaatti as deebi'us paarlaamaanis bifa saniin aangoo ofii dheeressee jecha qaamoleen as keessa jiran kun hundi isaanii nama biraatiif osoo hin taane seera jallisanii seera bifa hin taane hiikanii osoo walitti bu'iinsi heeraa fi seeraa yookaan heera qabxumaa heeraa jidduu hin jiraatin bifa saniin dheeressanii kan umrii dheeressan ofii isaanii uf dheeressanii jecha. Kan dheerate umriin isaanii achi keessatti bakka bu'oota uummataa federeeshinii qaamolee adda addaa mana murtii umrii isaa silaa qaamni hooggansarra jiru manneen marii federeeshinii lamaan keessatti kan silaa umrii isaanii fulbaana 25 kana booda dhaabbatu umrii ofii dheereffatan maqaa heera hiikuutiin jecha. So as keessatti abiyyi bifa saniin umrii isaa dheereffachuudhaaf abbaa irree paartii isaatis ijaaruudhaaf paartii isaa lafa qabsiisuudhaaf yeroo ammaa kana paartiin isaa akka beekamu biltsiginnaan waan feesbuukiidhaaf miidiyaa yookaan feesbuukii abiyyirra waan tare lafarratti hedduu waan jiru miti. Lafa qabsiisuudhaaf paartilee biraa hagasiif nyaatee balleessuudhaaf yeroo bitate
akkasitti ammoo paartilee biraatis sansalata inni diriirse keessa galchee balleessutti jira jecha. Gaaf kana maal jedhee yeroo hin beekamneef jedhee qaamoleen adda addaa sababni kaa'amee tokko gaafa filannoon dhibeen koronaa kun kan badu taate yeroo inni badetti dhaabbileen fayyaa addunyaa isaa ta'anii dhaabbileen fayyaa biyya keessa jiran gabaasa isaan kennan irratti hundoofnee manni marii federeeshinii ammas yeroo dheeraan booda turtii yeroo dheeraatiin booda taa'ee marii geggeessee qorannoo geggeessee koronaan baduu isaa koronaan sodaa biyya kanaaf ta'uu dhabuu isaa erga mirkanaa'ee booda filannoo taasifnaa jedhame. So amma yeroo muraasa keessatti erga naannoon Tigraay geggeessee booda osoo rakkoo olaanaan hin geggeeffamin hin dhalatin koronaan faca'insi koronaa naannoo Tigraay keessatti rakkoo addaa hin uumin naannoon Tigraay nagahaan koronaa badawannaa filannoo isaa geggeeffatee raawwatee amma ergasii booda sodaan guddaan Abiyyitti dhufaa dhufe. Maaliif fulbaana 30 booda ummanni keenya mootummaan akka hin jirre eenyuu fi Abiyyii fi ummanni miiliyoona 110 biyya san keessa jiru walqixa. Hundisaa muummicha ministiraati, hundisaa bakka bu'aa ummataati. Paarlaamaanis ummata malee yeroo kanaaf fulbaana 25 booda paarlaamaanis ummata. Manni marii federeeshiniis ummata, manni murtiitis ummata. Maaliif kaabinee fi kaabineenis ummata malee kanaan booda warroonni ammaan kana mootummaa kanaan filamanii jiran hundi isaanii mootummaadha warra hooggansa waadaa fudhatee heera tiksuudhaaf ummata tiksuudhaaf waadaa fudhatee miti. Maaliif waadaan isaanii fulbaana 25 booda dhaabbatee jira dhumatee jira. Hundi isaanii walqixa. So sodaan kun waan mataa isaa keessa dhalatee fi ammas bifa ifa hin taaneen filannoon akka geggeeffamu murteessan. Yoomitti ka jedhu amma deebiin agamma argamne. Anamma barreeffama hedduu irra laalee jira. Filannoo haa geggeeffamu jedhamee yaani dhiyaate malee yoomitti ka jedhu agamma murtoofne ganaa waan irratti haasamu. So dhamaatii amma irra gahe yookaan ammoo burjaaja'iinsa amma keessa jiran irra dandamachuudhaaf filannoo geggeessina jedhanii uummata tasgabbeessuu waan barbaadan malee yoomitti filannoon geggeeffama ka jedhame jala muramee ammallee hin himamne jecha hin murtoofne. So hin ta'uun ammallee hedduu shakkisiisaadha. Garuu mootummaan kun fulbaana 30 booda akka itti fufuuf seer-qabeessummaa hin qabne heera mootummaa gubbatti heerri 50 naannoo keewwan 54 fi 58 ifatti mootummaan tokko umrii waggaa 5 qofa qabaachuu fi achi booda mootummaa ummataa jedhamuu akka hin dandeenye. Maaliif ummataan hin filamne jecha. Isaan kaabinee kaawwan dhiisiiti abiyyummaan waggaa 2 kan nu bulchu ummataan filameetii miti. Rakkoo biyyi sun keessa turte haa ceesisu haa dandamachiisu. Mee rakkoo biyya san biyyi sun diigamarra haa baraaramtu jedhameetiin iddoon itti kenname malee ummataan filameetii miti jecha. So fulbaana booda 30 booda mootummaan akka hin jirre ifa. Sodaan guddaan isaan keessa dhalatee burjaaja'iinsa olaanaa keessa jiru. Sodaa kanarraa kan ka'edha amma Jeneraal Biraanuu Juullaaf as bahee fulbaana 30 booda qaamni akkana jedhu rakkoo akkanaa ni geessa jedhu mootummaa humnaan fudhadha jedhu ni dhabamsiifna kan jedhu sodaa olaanaa irraa kan ka'edha jecha. Silaa inni hoogganaa waraanaati malee hoogganaa dhaaba siyaasaa hin turre jecha. Sababa kanaaf sodaa guddaa keessa galuu isaanii irraa kan ka'edha. Jeneraalichis dhufeetiin kan dubbataa ture. Hello. Jeneraalichis sababa kanarraa jeneraalichis as bahee sodaa kanarraa kan dubbataa ture. So kun gaaga'imsa guddaa isaanitti uumaa jira. Mootummaan kun hedduu sodaa olaanaa keessa jira. Uummanni keenya ammas mootummaan kanaan booda fulbaana 25 booda mootummaan akka hin jirre beekee mootummaa ofii isaatti dhaabuu qaba. Abiyyi fa maal gochuu qaban qabxii lamaan itti dabala. Abiyyi fa kanaan booda biyya kana ceesisuu fi biyya kana hoogganuu waan hin dandeenyeef uummata Oromoo bifa kana hidhaa ajjeesaa dararaa mootummaa ta'e Abiyyi abadan itti fufuu hin danda'u. Biyya keessaa biyya alaatittis kokkee isaa qabee uummanni Oromoo haga dhumaatitti falmee mirga isaanii kabachiifata jecha. Abiyyi gaafa Oromoo gane biyya isaaniirratti aangoorra turuu akka hin dandeenye innis ni beeka uummanni Oromootis qaamni kamiyyuu iddoo kanatti ni beeka. Yoo danda'ame Abiyyi ka gochuu danda'u kanaan booda filannoo osoo hin taane iddoo hooggantoota Oromoo bifa kana hidhee mana hidhaa keessatti shororkeessummaadhaan balaa irraan gahaa jiru miidhaa irraan gahaa jirutti filannootti deemuun hin barbaachisu. Oromoon filannootti kanaan booda oduu hooggantoonni isaa hin bahin filannootti adeemu tokko hin jiru. Filannoon adeemsifamu tokko illee hin jiru. Kan ta'uu qabu maali? Mootummaa caasaa ofii uummanni keenya ammarraa filatee kaa'uu qaba. Kan ofii isaati isa hoogganu naannoo isaatitti uummanni hooggana isaa filatee kaa'uu qaba. Kanaan booda mootummaa waan jedhamu fulbaana 25 booda akka hin jirre beekee hoogganaa ofii naannoo isaatitti nama isa bulchu nama uummata dhagahu
nama beekumti hawaasaaf kennu rakkoo uummataatiif quuqama qabu filatee ofii isaati bulchuu danda'u qaba. Caasaa gandaarraa kaasee haga oliititti jecha mootummaa naannootitti. So yoo danda'ame Abiyyi kan gochuu qabu filannoo geggeessuu osoo hin taane mootummaa ce'umsaa jedhee kanaan dura rakkoo soba oofaa ture sun osoo hin taane yoo danda'ame mootummaa adaraa bifa adaraatiin mootummaa qaamni hundi isaanii bifa hirmaachuu danda'uun bifa mootummaa adaraa jedhamee shangoo isa jedhamu saniin qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan akka hundeeffamu ammaan kanarraa jalqabee akka geggeeffamu sun taasisuu danda'u qaba. Yookaan ammoo marii waliigalaa isa dialoogii naashinaal dialoog kan jedhamu sun hundi paartiileen hundi siyaasaa hundi hiikamanii kan hidhamanis kuuwwan karaasaa jiranis keessatti hirmaatanii Abiyyis akka paartii biltsiginnaa isaatitti malee akka nama biyya kana qabatee deemaa jirutti osoo hin taane akka paartii biltsiginnaatitti gahee isaa waan paartii isaa sagalee dhageessisuudhaan paartiilee hundi biyyi kun akkamitti gaaga'amaa fi diiggamiinsa kanarra hafa kan jedhu irratti maratanii marii waliigalaa barbaachisa. Filannoo osoo hin taane qabxiilee amma jedhe kana marii waliigalaa paartiilee siyaasaa hunda wajjin yoo hin taane ammoo mootummaa adaraa san ijaaranii qaamolee hundi keessatti hirmaatanii dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa hin taane hundi keessatti hirmaatanii bifa saniin biyya kana jeequmsaa fi gaaga'ama diigama irraa eeguu qaban. Yoo hin taane Abiyyi billawa qabatee biyya kana qircutti jira kututti jira namni biyya kana diigaaru Abiyyii fi biltsiginnaa isaatiidha. Kanan jedhama. Okay. Haala amma deemu jiru kanaa wajjin wal qabsiisee jechuudha. Namoonni yaada garaagaraa kaasaa jiran gaafiin yeroo hunda sooshaal miidiyaasis bakkoota miidiyaalee garaagaraatiinis deemaa turte keessaa gaafiin ijoo taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa aangoo isaa 13 tattarrooyte keessatti itti gaafatamaa humnoota nageenyaatii kan jirudha. Kan yeroo ammaan tanaa guutuu Oromiyaa keessatti eegee inni aangootti dhufe kallattii hundaan nama rashanaa jiru humnoota nageenyaa kan inni ajeeru kan inni bobbaase akkasumas Biraanuu Juulaa dabalatee jechuudha. Biraanuu Juulaa yaada inni dheengadda OBN irratti kanneessanii keessatti fulbaana 30 booda mootummaan kun akka jiraatuuf hin jiraannes itti dhufnee waliin agarraa jee. Raayyaan ittisa biyyaa kun kan paartii takkaati moo kan biyyaati? Jeseeraati waan kana keessatti jechuudha. Ayyee bareeda gaafii bareeda kaaftee. Mootummaan amma jiru kun akkamitti waraana fayyadamaa jira qaamolee nageenyaa bifa kamiin itti fayyadamaa jira waliin jiran kan jedhu ilaaluun bareeda. Akkuma jenne fulbaana 30 booda mootummaan akka hin jirre waraannis beeka. Qaamoleen nageenyaa poolisiin beekaa manneen murtii abbaa alangaa qaamoleen haqaa fi nageenyaa hundi isaanii ni beeku jecha fulbaana 30 booda akka hin jirre. Maaliif qaamoleen kunni hedduun hojiin isaan hojjetan waan heeraa fi seera biyyaatiin wal qabatuu fi hidhata qabu irratti dalagan waan ta'eef amma tokko hubannaa heeraa hubannaa seeraa ni qabu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana walitti laaqamiinsi amma qofaa miti biyya san keessatti qaamoleen nageenyaatii fi mootummaan yeroo hedduu adda bahanii hin beekanii waraanni yeroo hedduu kan paartii yookaan ammoo paartii biyya geggeessuu bifa fakkaatuun kanaan duras hojjetamaa ture bara wayyaanee keessas bara sirnoota kanaan dura ture keessattis mootummaa fi dhaabni yookaan jaarmiyaan tokko jaarmiyaan biyya bulchu adda hin bahu jaarmiyaa fi raayyaan waraanni biyya hoogganu adda hin bahu wal dhahee wal keessa jiraataa ture wanni sadan kun jecha mootummaan ummata kun paartii siyaasaa biyya bulchuu kun waraana jecha sadan kun waan sila adda ta'e waan sila walitti makamuu hin qabne wal dhahuu hin qabnetu yeroo hedduu biyya san keessatti wal dhahee akkuma tokkootitti bakkuma tokkootti bukaahee kan wal faana deemudha kun sila ta'uu hin qabu. Abiyyi silaa erga jijjiirama kanatti dhufee waan kana sirreessee jira jedhee waan tokko tokko dubbatee ture. Haa ta'u malee wanni sirraa'e ammas hin jiru inumaayyuu waan hammaate fakkaata. Kana maaliif jedha dhugaadha muummichi ministeeraa akka heera mootummaa gubbatti taa'etti heera mootummaa keewwata 74 irratti natti fakkaata dagachuu baadhee 74 irratti gahee muummicha ministeeraa jedhamee tarraa'e keessatti tokkoffaa irratti kan taa'e waan kana. Muummichi ministeeraa hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaati. Hoogganaa olaanaa commander in chief dha. Raayyaa ittisa biyyaa hoogganuu irratti commander in chiefiin muummicha ministeeraati. Gahee isaa keessaa tokko raayyaa
ittisa biyyaa hoogganuudha. Hoogganuudha yoo jedhu dhiheenyatti hooggana dhihoo qabu raayyaan ittisa biyyaa garuu ammoo inni olaanatti waan deemaa jiruu fi waan achi keessa jiru hunda akka waliigalaatti information ni qabaata ni hooggana kallattii ni ka'a yoo rakkoon walitti bu'iinsa biyya tokkoo fi yookaan biyya biraa wajjin qabaachuu dandeenya maaliif hedduu raayyaan ittisa biyyaa hojiin isaa akka amma arginu kanatti gandaa fi araddaa keessa ganda aanaa araddaa keessa deemee uummata dararuu rakkoo irraan gahuu osoo hin taane silaa kaayyoon isaa biyya eeguudha daangaa eeguudha yoo walitti bu'iinsa biyya keenyaaf yookaan uummata keenyaaf biyya biraa wajjin jiraate waan kana uummata ittisuudha nageenyaa fi tasgabbii uummata kanaa eeguudha silaa waadaan isaa hojiin isaa haa ta'u malee amma darbee maal ta'aa jira uummata ukkaamsuu ganda keessa deemee mallaqa namaa saamuu ajaja muummichi ministeeraa kun dabarsuun raayyaan hedduu hundatti gandatti bobbahee uummata ukkaamsuu uummata rukutuu ajjeesuu miidhaa irraan gahutti jira jecha waan waadaa galee fi waan silaa ni hojjetta jedhamee gahee hojii raayyaati jedhamee silaa kan kaa'ame sun hafee wanni biraa dalagamutti jira waan silaa milishaan ganda keessa deemee to'atu waan poolisiin nagaa ganda keessaa eegsisu raayyaanis ganda keessatti bobbaafamee bifa kanaan godhamaa jira soo muummichi ministeeraa akkamitti fayyadamaa jira waraana aangoo isaa humnaa ol fayyadamee waraana kaayyoo silaa waraana dhaabbatee fi alatti uummata ittiin ukkaamsuudhaaf qawwee waraanni baadhate san uummatatti agarsiisaa ummata doorsisaa ummata bituudhaaf abbaa irrummaa isaa sana cimsee lafa dhaabuudhaaf qawweetti fayyadamee waan kana raawwataa jira soo muummichi ministeeraa bifa silaa heerri kaaheen san osoo hin taane bifa biraatiin bifa aangoo isaa waraanni kun tiksuun ganda keessa facaasee ummata ittiin doorsisaa miidhaa irraan geessaa ajjeesaa jira jecha soo silaa wanti ta'uu qabu muummichi ministeeraa akkuma hoogganu ta'ee hooggana dhihoo qabanii jecha hoogganni dhihoon jeneraal Aadamiidha san waraayyaa ittisa biyyaa silaa hoogganu jeneraal Aadam yeroo hedduu as bahee hin dubbatu waan rakkoo isaanii fi Abiyyis ta'ee jeneraal Aadamii fi isa jidduu jiru hin beeku garuu irra hedduu kan inni fayyadamu isa Biraanuu Juullaa jedhamu kana jeneraal Biraanuu Juullaa jedhamu kana hedduu as baasaa amma fayyadama gam tokkoon dhugaadha Abiyyi structure mootummaa tokko caasaa gubbaadhaa haga gadiitti jiru caasaa sirna eeggate hin deemu. Ati waraanaa miti Abiyyi bulchiinsi silaa naannoo irraa godina irraa aanaa irraa gandatti caasaa qaba. Ijaarsa caasaatu jira. Caasaa eeggate hin deemu. Abiyyi nama kallattiidhaan waajjira isaa irraa bulchaa aanaatitti araddaatitti nama bilbilee caasaa tartiiba hooggansaa osoo hin eegganne nama bifa kanaa waan akkanaa nama raawwatudha Abiyyi. So akkuma kanaan dura argaa turre dhagaa turre san raayyaa ittisa biyyaatittis osoo jeneraal Aadam jiru ittaanaa isaa kan ta'e jeneraal Biraanuu Juullaa kana miidiyaatti as baasaa dhaadachiisa uummatatti. Jeneraal Biraanuu Juullaa bara wayyaaniitis nama ejjennoo gahaa hin qabnee fi wanni inni hojjetuu fi wanni inni dubbatus waan wali argine nama bifa paartiitiin yookaan ammoo nama miseensa paartii tokko akka keessa jiruuti uf ilaalu malee akka nama humna raayyaa ittisa biyyaa tokkotti yoo biyya kanarra gaaga'imsi ga'e yoo uummata kanarra gaaga'imsi ga'e natu eegaa natu itti gaafatamummaa fudhata yoo uummata hin eegne itti gaafatama raayyaan maaliif raayyaa ittisa biyyaa fi hooggansi keessattuu iyyuu maaliif waadaa inni gale biyya eeguudha nagaaf tasgabbii biyyaa eeguudha biyya ka eegdu ammoo qaama alaabii qofa osoo hin taane biyya kana keessattis kan biyya diigoo jiraate akka biyyi kun hin diigamne Abiyyi kan biyya diigoo ta'e Abiyyiin karaarraa qabuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa mirga qaba. Aangoo olaanaa qabaa jecha. Yoo Abiyyi kan biyya diigaaru ta'e Abiyyiin dhaabbadhu jedhee Abiyyiin karaarraa kaasuudhaaf maqsuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa aangoo olaanaa qabaa jecha. Garuu Biraanuu Juullaa jeneraal Biraanuu Juullaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbataa ture miidiyaa adda addaa keessatti dhaaduu nama dhaadhata. Waa'een mootummaa adaraa jettan hin jiru. Waa'een marii biyyoolessaa jedhamee ka'uu hin qabu kun dhimma duheedha. Ammaan boodas fulbaana 30 boodas mootummaan akkuma jiru sanitti jira jedhee namni silaa dubbatu hedduu nama qaanessa. Raayyaa ittisa biyyaa hoogganaa ta'ee namni waan heeraan jiru akka heerri fulbaana 30 booda mootummaa kanaaf beekamtii hin kennine osoo beeku lakki mootummaan Abiyyuma jedhee yoo Abiyyiin tiksuudhaaf kaabbaa Abiyyi jalatti galee uummata kaanitti dhaadatu hedduu nama qaanessa raayyaa ittisa akkamii raayyaa ittisa biyyaa jennu kana raayyaa akkamii qabna raayyaa biltsiginnaati moo raayyaa biyyaati waan nama jedhachiisu hedduu waan nama qaanessu qabaadha
Walumaa galatti wanni Abiyyi nama kana dubbisiisuuf nama kana yaada isaa itti fe'atee jira. Yaanni isaa kun ammoo kan an shakku yaanni Jeneraal Biraanuu Juullaa dubbatu kun raayyaa ittisa biyyaa hunda inni hammata jedhee hin yaadu'an. Raayyaa ittisa biyyaa hunda miti miseensa gadi jiru miti. Jeneraal Aadami makan Aadami iyyuu hoogganama isaatu hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaatu waan hammatu natti hin fakkaatu. So osoo kan hammatu ta'ee ibsa kana kennuu danda'u ibsa sila Jeneraal Biraanuu Juullaa kenne kana sila oduu itti amane ibsa kana kan kennu Aadam ture Jeneraal Aadam ture. Garuu waan itti amanutti hin fakkaatu. Raayyaa keessattis rakkoo fi dudubbannaan akkasumas ammoo shakkii wal shakkii fi rakkoon adda addaa jira. Wanni amma deemaa jiru kun hidhaa fi doorsisni uummata Oromoo irra deemaa jiru kun isaan birattis wal dhabbii adda addaa akka kaasee jiru poolisoota Oromiyaa keessattis yeroo darbe dhagahaa turre argaa turre walitti galagalu wal gaarrifannaa olaanaan jira. So sababa kanarraa kan ka'e raayyaa keessas wanni akkasii ni jira jedhamee waan shakkamuuf ummata tunu jeeqaa fulbaana 30 boodatu ummata tunu garagalchaa nu doorsisaa osoo hin taane raayyaa keessaa iyyuu waraanni nuti deebuu danda'a kan jedhu sodaa waan qabaniif Biraanuu Juullaa as deebee bifa paartii fakkaatuun hooggantoota siyaasaa arrabsaa aktiivistootaa fi qaamolee adda addaa arrabsaa mootummaa nafxanyaa yookaan ammoo sirna Abiyyi kana akka miseensa isaa ta'e tokkotti dubbataa kan ture sun hedduu waan nama qaanessuudha waan silaa ta'uu hin qabne raayyaa ittisa biyyaa irraa waan dhagahuu hin qabne Jeneraal Biraanuu Juullaa dubbate. So hedduu waan nama qaanfachiisuu fi irraa yaada kennuu fi dubbachuunis waan nama jibbisiisuudha waan hedduu tolu hin ture. Kanumaan jedhame asirratti. Tole galatoomi ulfaadhu. Yaada bal'aadha ibsa bal'aadhaan alaattee dhaggeeffattoonni keenyas kanarraa daawwattoonni keenyas kanarraa baay'ee gammadan jedha adda addaa gara yaada qabxii teenyaas gara xumuratti goolabuudhaaf yaallaa gara xumuraarratti teknishaanii keenya yeroon dhufataa jirtu waan jechaa jiru. Obbo Dassaaleny. Jiran dhageessaa? Dhagaamaayee dhuunfaadhuma yaada irratti marii godhaa turree kanarratti jechuudha. Tarkaanfii amma mootummaan fudhataa jiru kana diree siyaasaa fi jijjiirama jedhamu kanarratti dhiibbaa akkamii qaba jettee yaadda isa jiruuf kaastee turte gaafina si kaa'ee kana. Uummanni Oromoodhaa waan deemaa jiru kana bifa kamiin firraa qolatuu qaba jetteeti lafa keessa. Galatoome Ibrahim egaa uummanni Oromoo takkumas bulachaa tumate takkumas tolee jedhee fudhatee hin beeku kana duras warra turan jechuudha. Kanas Abiyyis harkaa fudhatee hin beeku. Kanumti Abiyyi caalayyuu aarsaa dhufe waan godhu dhabaa dhufe uummanni Oromoo hin dide harkatti hin dide. Bara jaaraa 21 kana keessatti akkanattiin godhee akkanattiin bulche jinnaa jedhee jedhu lakkii jedhe. Calqabuma irraa mee ilaalaa. Abiyyi dhufeeti madda markan jiru. Kitaaba barreesse. Kitaaba sana akkuma quraana yookiin baayibiliitti itti fayyadameeti PV kan jedhu dhaabe. Bilxiginnaa kan jedhu dhaabe. Bilxiginnaa kanaan immoo dhaabateeti maal jedhee? Biyyi kun kanaan bultii jedhe. Kun kan dabalatamu kun maal raayyaa ittisaas amma jechaa turtanillee jechuudha. Amma kun hundumtuu eessarraa kaatee kitaaba wayii barreesse kitaaba tokko barreesse irbarraa ka'ee suni biyyaan bulti. Kanaanin biyya bulchaa jedhee dubbate namichi. Inzeen maaltu dhufee raayyaa ittisa biyyaallee kun akkuma amma Haaruun jedhee amma raayyaa ittisa biyyaa sayyidu sana amma maaltu dhufee jechuudha. Raayyaa ittisa Abiyyi ta'e. Raayyaa ittisa Abiyyi ta'e jechuudha wanti kun. Kana godha kana hawwa namni kun. Maaliif immoo nama Jeneraal Biraanuu kana fida'oo jettan Jeneraal Biraanuu kuni siyaasmallee waan beekuuf fagachaa waan itti dhufu waan nama dubbatu wayiiti. Kanaaf isa dubee isa keessaan barkan dubbataa jiru amma eenyuunni Abiyyi bar. Yaada Abiyyi dubbata gadi baheeti Biraanuu Juullaa. Yaada Abiyyi dubbata. Amma ergamtuu Abiyyi ta'eeti nama kana ajjeesaa jira.
Uummata Oromoo ajjeesaa jira. Otuma akkanatti immoo ta'utu uummata Oromoo hin ta'u jechaa jira. Hin ta'u jechaa jira. Amma dhiigni gannaqmu Jawaarti jedha tureeyyu. Amma dhiiga gannaqxu dhiiga danfisaa deemtaa. Ammallee namni Oromoo akkuma argaa jirru uummanni caala dhiigni danfaa jira. Dhiigni firas haa ta'u maatii keessaas haa ta'u namni nama du'e hin nama ajjeefame hin beekne hin jiru Oromoo keessatti. Mee maal godhe sabni kun? Yeroo baay'ee nuuf gaafatani. Maal godhe sabni kun? Kan qabu hiree namaaf laate. Keessummaa simate. Naannoo biraa lafuma ofiirra jira naannoo biraa hin dhaqne. Qabeenya namaa hin saamne. Kan ofiit hiree namaaf laate. Mee maalum godhe sabni kun? Maaliif jibbama? Maal godhe sabni kun? Maal godhe sabni kun? Dhugaan bar nama biraa dhabamtellee waaqa biraan argamti bar. Hin dhabamti hin baddu waaqa biraa jirti bar. Abiyyi immoo yakka soba qabatee adeema. Uummanni keenya dhugaa qabatee adeema. Dhiiga gannaquu danda'a ta'a garuu kana keessa immoo darba uummanni keenya. Kana booda silas duubatti deebi'uun hin jiru. Kana booda duubatti otumallee hin deebifne illee. Taaleen dhiifama. Kaameraan fuula keessan xiqqoo muraa jira osoo gannaa buttanii xiqqoo. Akkasii? Akkas wayyaa? Akkas akkasii. Itti baay'ee yaada keessa. Tole haa ta'u galatoomi. Kana booda silaa wanti itti deebi'uuf duubatti deebi'u hin jiru. Otumallee hin deebifne illee hin deebi'u kana booda. No way back. Dhumeera dubbiin kana booda dhiiga gannaquu danda'a ta'a. Nama ajjeesuu nama hidhuu danda'a. Nama dararuu danda'u ta'a. Garuu qabsoo kana duubatti deebisuu hin danda'an. Oromoo kana booda cabsanii akka barbaadanitti akka duratti sanatti bulchuu hin danda'an. Hin jiru abadan. Inni ilaalta yoo ta'e Abiyyi namni biraas inni ilaalta yoo taate kana bari. Kana booda Oromoo of jalatti galchitee bulchuu hin dandeessu abadan. It's over. Dhiiga gannaquu dandeessa ta'a. Hidhuu dandeessa ta'a akkuma amma gochaa jirtu jechuudha waan haaraa miti kuni. Kana booda hin jiru. Akkuma jeneraal Waaqoo Guutuu jedhe ilmoo itti guddifateera Oromoon. Ilma itti guddifateera Oromoon. Ilma sana kan raasee kuffise wayyaanee kunillee ammas kuffisa. Dhugaa immoo hin qabdu. Dhugaa irratti ijjattee hin jirtu. Sobarra ijjattee jirta. Waaqni siin ilu namni siin ilu. Namatu dhiiga Oromootu baatee gubbaa sana si kaa'e. Dhiiga Oromootu baatee gubbaa sana si kaa'e. Sana gantee diina taasifte deebiteeti. Ingante saba kana. Saba maas hin goone. Gaafa baatee ati mo'attu mo'atteera namni kunii jedhanii badhaasa argata gaaf jedhan eewutu bahee si wajjin hin gammade. Eewu bahee si wajjin hin gammade. Warra amma jala kaattu kuni baanii baga fudhattee siin hin jenne. Gaafa biqilti jalqaba irratti. Oromoo si wajjin hin bahee dhaabe. Maal jechaa turte dura gaafa dhufanii masaraa mootummaatti sirkuchuu yaadan sana. Uummanni naannoo kana jiru jetteetu uummata Oromootiin dhaadatte. Amma uummata sanatti dhaadachaa jirta. Durattiin dhaadatte amma uummatti dhaadachaa jirta. Ilaali. Uummanni numa ce'aa. Ati dhiiga kee gannaquu hin dhiiftu ta'a. Garuu beeki kana. Uummanni Oromoo numa ce'aa. Jaalattus jibbitus uummata miliyoona 50 miliyoona 60 hin fixa ta'e hin ta'u. Wanna ta'us miti kun. Oromoon cabuun immoo hin ta'u. Gaafa namoota sana Jawaar hiitee Hacaaluu ajjeeftee OMN cufte kana booda cufeera Oromoo cabseera jettee dubbattee turte. Wayi cabsiteera hin cabsine. Hin cabsitus Oromoo jechuudha. It's over. Dhiiga gannaqxataa kana booda garuu duubatti deebi'uun hin jiru. Jedhaa kanuma jira galatoomii. Ibrahim. Tole baay'ee ulfaadhu obbo Dassaalany kanumaan wal qabsiisee obbo Haaruun wanti itti dabaltu yoo jiraate
Itti dabalii yoon kan ammoo isin hundi dhufuu daqiiqaa lama kanna maaliif sagantaan teenyalleen yeroo gara xumuraatti deemaa jira waan ta'eef yeroo keessa illee irraan gubjee kana waan yaada isaa kanarratti waan dabaltee jiraateef achumaan ammoo yaada keessan qaama gara lamaaniifuu qaama mootummaatii fi uummata Oromootiifis akkuma waliigalaatti ergaa keessa. Ayyee bareeda. Walumaa galatti mootummaan amma haalli deemaa jiru filannoo waan jedhu kana haasawutti jiranii garuu dhugumatti filannoo akkamii geggeessuu barbaada biyyi kan jedhu filannoo qulqulluu haqa qabeessa silaa heerri mootummaa jedhu san walabaa fi bilisa ta'e geggeessuu fi miti kan deemaa jiru. So filannoon boodas itti fufuu barbaada nama aangoo irra turuu nama barbaadudha. Garuu kanaan booda filannoon akkasii osoo namoonni hayyoonni kun hidhamanii jiran filannoon kanaan booda taasifamu haqa qabeessaa fi kan dhugaa hin taane kan fakkeessaati kan ta'uu deemu. So kan gochuun irra jiru maqaa filannootiin umrii isaa dheereffachuu rakkoo biraa keessa biyya galchuu osoo hin taane akkuma kanaan dura jedhame yeroo ce'umsaati. Yeroo ce'umsaatiif namni kun dhufe yeroo ce'umsaa isaa waggaa lamaa fixatee jira. Filannoo geggeessuun duratti hayyoota Oromoo kana gadhiisee bilisaan paartileen hooggantoonni paartilee hidhaman kun bilisaan filannoo keessatti akka hirmaatan namoonni paartii ABO irraas gammaatti namni hidhamee mirgoobii jedhamee hin hiikamne hooggantoonni KFO Jawaar fa'aa shororkeessummaadhaan jedhamee waan isaan mormanii fi iddoo takkatti mo'achuu dandeessu bilchiginnaan osoo Jawaarii fi Baqqalaan fa'aa paartiin KFO fa'aa jirtu paartileen ABO hin jiru teessoo takka hin argattu bilchiginnaan sila nafxanyaan sirni nafxanyaan ijaarame kun teessoo tokko akka hin arganne biyya san keessatti teessoon Oromoo argachuu malu keessaa iddoo takka argachuu 200 fi wayii ture 200 san keessaa teessoo takka argachuu akka hin dandeenye waan beekuuf nafxanyichi dirqiidhaan roorrisutti jira. So kan ta'uu qabu ammaan kana uummanni Oromoos kan beekuu qabu. Kanaan booda fulbaana 30 booda mootummaan akka hin jirre beekee hundi isaatu iddoo hundatti sirna ofii waan isaaf ta'u bulchiinsa isaaf ta'u dhaabbachuu danda'uu qaba. Gama kaan yoo kan ta'u taate sirna dirqiidhaan qawweedhaan si bulcha jedhu kanaan ammoo beekamtii akka hin qabne isatti himaa yoo gochuu ka danda'anii akka mariin paartilee fi qaama dhimmi ilaalu hundatti mootummaa marii waliigalaa taasifamee akka mootummaa waloodhaa dhaabbatu yookaan ammoo mootummaa adda dhaabbachuu akka danda'uu fi bifa saniin qaamni hundi isaa keessatti hirmaatee warri hidhaa jirus hiikamee biyyi kun harka biyyiitti qofa osoo hin taane harka namoota dhimmi biyya kanaa ilaallata. Biyyi kun diigamuu irra wajjiin jiraachuun fala jedhamee namoonni yaadanii fi hooggansa irra jira. Hundi isaanii iddoo keessatti hirmaatanii biyya kana gaagama irraa oolchan haala san akka mijeessan. Mootummaa daraa dhaabuu fi mootummaa ce'umsaa silaa ka jennu san ture ce'umsi sun bifa kana dhabamee bifa sanii mootummaa waloodhaa bifa dhaabuun ittiin danda'amu haala san irratti uummanni keenya dhiibbaa gochuu fi mari'achuudha. Abiyyi carraa inni qabu lamaan kana malee filannoo geggeessa namoota kana hidhee akka amma jedhu kana shororkeessaadhaan jedhee maqaa hin jirre namoota kanatti maxxansan mana hidhaa isaan galchee yakka hin jirre isaanitti funaanee bifa kanaan isaan adaba jechuun waan fudhatama hin qabne waan hin taane namoonni kunniin siyaasaan hidhaman malee yakka takka sirra raayyaa ittisa biyyaa daa'imman umriin isaanii waggaa 10 gadi ta'e shororkeessummaa Abiyyi raawwateef namoonni kun yakkamaa jiranii uummanni Oromoo kana afoodhaan sabboontonni isaa kan isaaf jecha dhumaa jiran kun hidhamaa jiran kun mana dukkanaa keessa mormii isaa karaa hundaanuu itti fufuu danda'uu qaba. Maaliif Abiyyi fi hooggantoota kanneen wal madaalchisuun hedduu rakkisaadha. Abiyyi sirna wayyaanee nama tajaajilaa ture
hojii Abiyyis ni beekna, hojii hooggantoota Oromoo darbanii mana jiranis ni beekna. Qabatamaan adda baafannee beekna. Abiyyi hojiin isaa umrii waggaa 27 jaarraa kaasee sirna kana keessatti Oromoo basaasaa ajjeesaati kan ture as ga'e. Hooggantoonni kuwwan ammoo Oromoodhaaf du'an osoo dubbatan as gahanii jiran. Abiyyi nama afaanii haasa'u malee nama qabatamaa saba kanaaf dhaabbatu akka hin taane diina saba kanaa ta'uu isaa qabatamaan arginee jirra. Hooggantoonni kuwwan sirna nama nyaataa nafxanyaadha. Facebook fi social media fayyadamanii qindoomina humna Oromoon qabu keessaa alaa walitti qindeessanii barsiisuun hin barbaachisu. Hooggantoonni kun yoo hin baane Abiyyi akka waggaa 1,000 Oromoo duubatti deebisa jedhe san bifuma kanaan dura nafxanyaan Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa qabamanni kenna. Kun yeroodhaan hin dhaabbatu yoo ta'e gaagama olaanaatu saba Oromoo beekee Abiyyii fi namni ganda tokko keessa ganda baadiyyaa tokko keessa jiraatu uummanni Abiyyis nama inni kenna beekamtoota siyaasaa uummata kanaaf rabbii fi uummata kana qabna jedhanii biyya kanatti galan dagachoo hin qabnu isaan dagachoon akka uf dagachootitti ta'uu isaa beekee uummanni Oromoo keessattuu qeerroon cimee ayyaanotaa fi gochaalee adda addaa godhu hunda keessatti waan kana uf dagannaa takka alatti akkuma duraaniitti cimee tokkummaadhaan uummanni keenya adeemsuu gaggeessuu danda'uu qaban jedhama. Tole je galatoome Baharuun Budasaaleen daqiiqaa lamaaf waan itti dabaltu yoo qabaate maan dhaamsa. Tole galatoome. Tole galatoome Ibrahim waan baay'ee ittiin dabalu waan gara sadiittani kan inni ergaa kuu dabarsu gabaabsee jira. Tokkoffaan Abiyyiif karaa nama deemaa jirtu kun sirrii miti. Siifis hin ta'u biyyaafis hin ta'u. Sis diigaa jira biyyas diigaa jira. Deebi'i. Hidhattoota mana hidhaatii hiiki. Hidhamtoota siyaasa jettee achi galchitee mana hidhaatii hiiki. Hidhattoota Oromiyaa keessa dhufanii achi keessa dhaabatanii ilmoo namaa fixan kan achi keessaa baasiitii bakka isaanitti galchi. Taa'iti wajjin haasa'i. Akkanatti biyyas ofis kan daraaruu dandeessu. Kana yoo ta'uu baate siifis hin ta'u biyyaafis hin ta'u. Kana kuni Abiyyiif. Lammaffaa hidhattoota Oromiyaa keessa jiran yookiin hidhattoota Oromiyaatiif gaaffii waamicha guddaa kan hin godhu. Hidhattoota Oromiyaa keessa jiran keessaa Oromoota warra ta'anii raayyaa ittisaa keessa warri jiran federaala keessa warri jiran yaa jara koo mootummaan hin dhufaa hin darba. Sabni garuu hin darbu. Isinis hin darbatu nutis hin darbina. Seenaa maal hojjettanii deemtuudhaaf jirtu. Seenaa obboleessa keessan ajjeeftanii dhiiga naqxan irratti seenaan keessan hundaa'e kanaan dabartu kanaan yaadatamuu barbaaddu. Hin ajjeesinaa haadha keessan, hin ajjeesinaa obbolaa keessan, hin ajjeesinaa abbaa keessan, hin ajjeesinaa lammii keessan. Warri dargaggeetti ajjeesaa jirtan kuni boru abbaa faadha warra xoorani, warra soorani. Abbaa faati isaan malee homaa hin qaban. Kana jala ajjeesaa jirtu jechuun maatii hunda ajjeesaa jirtu jechuudha. Isinis immoo maatii qabdu, abbaa qabdu, obbolaa qabdu. Qawween keessan saba keessan haa eegu. Qawween keessan saba keessan haa eegu. Saba keessan hin ajjeesiin. Adaraan sin hin jira waaqa keessatti. Waaqa birattis lafa birattis gaaf tokko seenaas ta'ee nama fuulduratti gaafatamuun dhufa. Dhiiga obbolaa keessanii hin gannaqiina. Dhiiga ayyoo keessanii hin gannaqiina. Namni bulchu kun akkuma jedhe dhufee darba. Anis isinis hin jiraanna. Warri islaa du'e. Kanaafi boruu ilaalaatii isa har'aan ilaalinaati saba keessan irraa qawwee keessan kaasaa qaba qawween keessan sirumayyuu saba keessan akkan ittiin eegdan haa ta'u adaraadha kun. Sadaffaan Oromoodhaaf uummata Oromootiif iddoo dubartii ijoollee dhalaa dhiira hundumtuu kaatee kenna saba koo.
itti fufi. Ani maal beekan nama tokko. Waayuu moo miti kibba akkuma jirti si wajjiniin jira yaa Oromoo. Kibbillee fira keeti lammii keessa si wajjiniin jira. Kanaafi akkuma qabatti kanatti itti fufi. Yoo harka kennee ala banattee barti galti. Kanaafi yoo kana itti dhiifnatee boru dubartii keenya gudeedu, ijoollee keenya gudeedu, qabeenya keenya saamanii takka garbichaatti nu jiraachisu amma dhaabbachuu turre jira. Dhiiga hedduutu kumaatama hedduutu itti ganname dhiiga qeerroof qarree jechuudha. Innoo maal ta'a? Asittoo dhaabnatee dhiigni sun nun gaafatu? Dhiigna caaluu nun gaafatu? Maallaqni suni har'a nyaattanii boru hin jirtu fincaan taate. Eessatti si waama? Masitti dhaga'ama? Kanaaf Oromoon akkuma jirtu itti fufii. Inuma immoo ce'uudhumarra immoo jirra. Keessummoonni keenya sagantaa yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa dhaddacha seeraa irratti marii bal'aa wajji taasiftaniif maqaa daawwattoota IB'tiin baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Tole egaa daawwattoota IB sagantaan keenya dhaddacha seeraa irraa kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu asumaan nagaatti isiniin jedha.